tokkummaa Itoophiyaas barbaannu garuu walqixxummaa. Uummattoota sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa faana tokkodha. Wanti qeentee jedhu kuni gareen tokko fiixeetti ba'u argisiisa. Karaa ilaa fi ilaa mitiin furama. Biyya tana ni quucarsitii jecha. Itoophiyaan biyya guddoo saboota sablammootaa fi uummattoota afaan aadaa amantaalee danuu taatus sabdaneessummaa seenessa qeenxee ijaarameen ulfina isaaf malu argachaa waan hin turree fi lammiilee biyyattii gidduutti miirri jaalalaa fi obbolummaa akka hin ijaaramne taasisuun gara walitti bu'iinsaa fi walwaraansaatti ceesse. Yeroo adda addaa walitti bu'iinsaa fi walwaraansaa uumamuunis biyyattiin boodatti afummaa fi hiyyummaa keessaa akka daaddiftu taasiseera. Egaa seenessi qeentee yeroo jennu qeenteen bakkuma isaayyuu qeenteedha. Yeroo ibsinu Oromoon qeentee yeroo jedhu kophaa akka waa hojjechuu hin dandeenyetti ilaala jechaadha. Sangaayyuu cimdii jedha kan ittiin lafa buruskee qotu jechaadha. Kanaaf wanti qeentee jedhu kuni gareen tokko fiixeetti ba'u argisiisa. Inni fiixeetti ba'ee walitti dhufee dachaa ta'ee garee hafe wajjin yookiin garee dhimmi kun ilaallatu wajjin mari'achuun barbaachisaadha. Egaa Oromoon akkuma haasa'u mari'ataan gowwaa hin qabu jedha. Marii waan baay'ee fura waan ta'eef caafitti ba'anii fi gurra gatta'anii mareedhaan dhimmoota furuun barbaachisaadha. Seenessi qeenteen kun biyya diiguu keessatti gahee olaanaa qaba jecha. Maaliif sabaaf sablammii addaan qooda, uummata addaan qooda, diinagdee yeroo kana yoo addaan qoodame badhaadhina waloo nuuf fiduu hin danda'u, bakka geenne geechuu hin dandeenyu. Addunyaa teenya kana keessatti iddoo uummanni Oromoo diinagdeen itti dorgomu gadi nu geessa jecha. Kanaaf xiyyeeffannoon keenya guddaan seenessa waloo qabannee biyya tana ni ceesifna, Itoophiyaa keenya ni utubna hanga gaanfa Afrikaa keessatti baanee hanga addunyaatti biyyi kun yoo seenessa waloo qabattee baatii jecha. Imala waggoota 7 darbaniitiin mootummaan qormaata gara carraatti injifannoo gara horataatti jijjiiruun boqonnaa seenessa qeenxee dhabamsiisaa humna sabdaneessummaa obbolummaa irratti ijaarame lafa qabsiisuu irratti hojiin hojjetame boonsaadha. Tokkummaa Itoophiyaaf hin hojjenna. Abbootiin keenya itti du'anii jiru. Tokkummaa Itoophiyaas barbaannu garuu walqixxummaa, wal kabajuu. Namni biyya kana keessatti walqixxummaaf ofiin of bulchuu aadaa eenyummaa keenya eeggateen wajjin jiraachuu barbaadu hundaa wajjin karaa nagaaf jaalaan jiraachuu. Uummanni Oromoo uummattoota sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa faana tokkodha. Tokkummaa isaa, duudhaa isaa, aadaa isaa qabatee karaa jiru hundaan uummattoota faana dhaabbachuu danda'u ture jiraata. Kanaafis ijaarsi seenessa waloo utubaa sabdaneessummaa ta'uun galmoota ijaarsa biyya waloo daangaa hanga daangaatti babal'isuun cimee itti fufee jira. Seenessi waloo hawaasummaa keenya keessatti bu'aa guddaa nu qaba. Hawaasni tokko yoo seenessa waloo qabaate bakka guddaa qabaata jechaadha. Waliin qoqqoodu hawaasummaan keenyan diinagdeen siyaasaan bakkee guddaa silaa gahuu qabnu waan geennuuf hawaasummaa keessatti illee seenessi waloo bu'aa guddaa nu qaba. Seenessa waloo jechuun namni gurmuudhaan yaadaan gurmaa'ee tokko ta'ee kan hojjetu bu'aa diinagdeef hawaasummaaf milkaa'ina biyyaa fi ijaarsa biyyaa keessatti gaheensaa olaanaa kan ta'e. Injifannoon humna sabdaneessummaas qormaata seenessa qeenxee qolachuun biyya waloo ijaaruu keessatti boqonnaa haaraa saaqamaa jirurraa hawaasni biyyattii hubannoo argataa dhufeen hojiin kun akka milkaa'uuf tumsi gochaa jiru guddaadha. Seenessi qeenxee immoo biyya kanaaf hin toluu jennee dubbanna. Maaliif finxaaleeyyiin daarii lamaanitti ol baate biyya tana ni quucarsitii jecha. Biyyi kun akka hin guddanne, biyyi kun akka hiyyummaa keessatti gadadoo keessatti bu'u waan taasisuuf seenessi qeenxee hin barbaachisu, seenessa walootu nu barbaachisaa jecha. Jireenya namni waggaa wajjin jiraatu waggaa wal ta'e namni waan tokko uummata jechuudha. Waan tokko hojjete jechuudha. Yoo wal ta'e gara deemu taate waan tokko hojjetuu hin danda'u. Kanaafuu waliin jiraachuun, wajjin jiraachuun, waliin hojjechuun guddinni argisiise malee bu'aa biraan fidu jechuudha. Guddinni bu'aa fide jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya yeroo ammaa qophaa'ee jira, naqqa'ee jira. Haala wajjin waggaa hojjete maal akka dhufuu danda'u argeera jechuudha.
Seenessi waloo walqixxummaa waloomaa fi obbolummaa mirkaneessuun madaala sabboonummaa sabummaa fi tokkummaa biyyaalessaa bu'uura amansiisaarra akka dhaabbatu taasiseera. Akka biyyaatti dhimmoota rakkoo waloo fi qormaata ijaarsa biyyaa ta'an gaaddisa maree biyyaalessaa jalatti akka furmaata waaraa argatuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Dhimmi seenessaa qeenxee bal'inaan biyya keessatti mul'achaa ture. Biyyi keenya seenessi qeenxeen kun immoo geggeessuudhaaf yaalameera garuu milkaa'ina hin finne. Wal dhabdee siyaasaa gaaga'umsa yeroo dheeraadhaaf wal hubannoorraa gahamuu dhabuun akka babal'atu taasisuudhaaf wal dhabdee siyaasaarraa irra gahamee jiruuf akka madda rakkoo tokkotti ka'eera. Siyaasuma keenya keessatti mari'umti wal hubachuu waliin mari'achuu aadaan marii bal'aan kan hin turre ta'uu isaati. Aadaan waliin maree bal'aan kan hin turre ta'uu dhabuunsaa kun immoo wal dhabdeen siyaasaa akka furamu osoo hin taane unumaa akka itti babal'atu ta'eetu itti fufee jira jechuudha. Sababii kanaaf aadaan marii babal'achuu akka qabu siyaasni keenyallee kanaan dura kan ture keessaa siyaasa qeenxee qabannee deemuun yaalameera godhameera garuu milkaa'ina hin finne. Sababii kanaaf siyaasa yookaaniif immoo waloomsuudhaan wal hubachuudhaan walitti dhufuudhaan yoo aadaa marii keenya immoo bal'ifanne siyaasa qeenxee sana keessaa baane namni eenyummaa isaa qabatee maalummaa isaa qabatee garuu immoo biyya kana walitti kan qabu biyya Itoophiyaa jennu kana walitti qabu kana ijaarsa irra kan jirtu kana ijaarsa isaa xumuree akkaataa barbaadamuun galma barbaadame gahuu kan hin danda'u aadaa marii isaatii yoo bal'ifatee wal dhabdee siyaasaa kana keessaas bahuu hin danda'ama. Wal dhabdee siyaasaa kan ittiin furamu karaa marii fi marabbaa karaa ilaa fi ilaamitiin furama. Egaa humnoonni siyaasaa kun yookiin immoo aktoroonni siyaasaa kun tokko mootummaadha kan biraa paartilee siyaasatii kan biraa hayyoota siyaasatii isa kana karaa marii fi marabbaatiin karaa ilaa fi ilaamitiin furachuu danda'u. Keessattuu marii biyyoolessaa fala ta'uu danda'a. Dhimmoota irratti waliin galle isaaf dhiyeessu dhimma achirraa hafe mooyyuu humnoonni siyaasaa kun maal gochuu qabu? Uummataafis bakka kennuun baay'ee barbaachisaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas galmoota akka biyyaatti qabaman sirnaan milkeessuun biyya hundarraa taate akka ijaaramtuuf ijaarsa seenessa waloo irratti hojjechuun daandiin milkaa'inaa akka saaqamu hojii gurguddoo hojjechaa jiruun bu'aaleen argaman hedduudha. Sirriitti waliin jiraachuun bu'aa gaarii qaba. Deebii misoomas immoo walii yoo hojjetan yoo wal gargaaran yoo walii ajajaman misoomallee guddisuun danda'ama. Nama waliigalee alaagalaa mitiiree waliigalteen ijaarsa biyyaatiif murteessaadha. Ijaarsa biyyaatiif murteessaadha. Walii buun hin jiru. Cidha waliin baana. Cidha Islaamaa kiristaanni hin dhaqaa ka kiristaanaa Islaamni hin dhaqaa ka heerumsiisu waliin heerumsiifna ka itti fuunu waliin itti fuuna wal bareechinee wal kabanyee waliin jiraanna. Fuula duras bu'aalee caalmaa argamsiisuuf uummata bal'aa naannichaa karaa hirmaachiseen xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Hojjechuun bu'aa qaba, guddina qaba. Adda addaan deemtee waggaa itti maal hojjetta? Nama lamaa sadii hojjettee waan tokko bu'aa tokko buufta jechuudha. Namni wajjin waggaa hojjete, wajjin waggaa deemu, wajjin waggaa mari'ate bu'aa argata. Gara deemuun bu'aa hin qabu kan jedhu yaadni. Akka ganda keenyaatti baay'ee hawaasni keenya wal dhiibbaa hin qabu. Amantaan illee baay'eetu jira. Amantaan hunduu amantaa ofii kabajee walillee kabajee arsii kiristaanni illee akkasuma pirotestaantii illee baay'ee walii galaniitumaan jiraatanii dhiibbaan akkasiin jiru jidduu keenya hawaasni keenya tokko ta'eeti waliin jira. Waliin jiraatuun bu'aa guddaa qaba. Tokkummaa qaba. Tokkummaan immoo harbayeeti jedhan. Dirii yoo walitti baay'atteetiin jette qaqallummaan tunu harmayeeti jedhan. Namni walii galee waan tokko yoo jedhe humna godhata. Humna godhatuun tokkummaa cimsuun ijaarsa biyyaa cimsa. Falli jiru waliigaluudha. Waliigaluun immoo qajeeltoowwan gurguddaa kaawwatanii biyyi kun amala akkamii qabaa? Akkuma addunyaatti immoo biyyoonni akkamitti ijaaramanii akkamitti fudhatamummaa biyyaa fudhatamummaa sirna heeraa fudhatamummaa biyya garaagarummaa yaada irratti uumame kana akkamitti fayyisuu dandeenya kan jedhu irratti waliigaluu qabu. Akkamitti waliigaluu? Fakkeenyaaf biyyi sirna qeenxeetii yookaan yuunitariitiin ijaaramuu qabdi moo federalizimiin ijaaramuu qabdi kan jedhu qabxii adda bahiinsa ideoloojiiti tokko. Isa kanaaf immoo biyyoota biraarraa muuxannoo fudhachuun ni danda'ama. Biyyoota biraarraa fakkeenyaaf afaan hedduu, aadaa hedduu, seenaa hedduu, saba hedduu warri qaban sirna federalizimiiti kan isaanii ittiin ijaaramanii
dinagdee gurguddaa yookaan immoo qabeenyaan illee yookaan immoo nageenyaan illee kan beekaman kan akka Switzerland, kan akka Canada, kan akka Belgium, kan akka India illee fudhachuu dandeenya. India keessa amma saba hedduu, afaan hedduu, amantaa hedduutu jira. Garuu immoo wal danda'anii afaan isaanii, aadaa isaanii akkuma qabatanitti biyya Indiyaa jedhamtu kan ijaarratanii har'a biyya dimokiraatawaa, biyya dinagdeedhaan teknooloojiitiin deemaa jirtu jedhamtee ni beekamtu. Kun muuxannoo biraallee fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Furmaata kan ta'us tokko mareedha. Maree kanarratti immoo hayyootis hirmaachuu qabu. Akkuma kana gumaachuu qabu. Inni kun immoo dhaloota egereetiif qopheessuudhaaf ta'a jedhee namana. Milkaa'ina hojichaaf hunduu tumsa irraa eegamu ba'achuun ga'ee lammummaa ba'achuu qaban dhaamsa qophii keenyaati.